Mucaan karaa TikTok dhageettii horatee hanga miidiyaalee gurguddootti beekamtii kan argate kun amma rakkina guddaaf saaxilamuutu gabaafame. Namoonni baay'een mucaa kana kan baran karaa viidiyoo tokkoo kan biyyi kun garamitti deemaa jirti jennaan gara hoolotaa jedheen irratti ergasiis miidiyaalee gurguddoo irratti dhiyaatee uummata isa jaallatu bohaarsaa tureera. Amma garuu haala gaarii keessa akka hin jirre erga ibseen booda duulli karaa miidiyaa hawaasaa Facebook jedhamee beekamuun banamee dhiibbaa gurguddaa umuruu darbee namoota dhageettii gurguddaa qaban akka mucaa kana gargaaraniif carraa baneera. Namoota mucaa ol guddataa kana dursanii qaqqaban keessaa aartistii Galaanaa Gaaromsaa isa jalqabaati. Galaanaanis akkas jechuun karaa marsaa hawaasaa barreesse. Mucaan kun nama rara. Rakkoon eelaa qabdi malee godaannisa hin qabdu. Mucaan kun yoo rakkoon gaadiyuu baate iddoo guddaa ga'uu mala. Rakkoo akka injifatuuf cinaa haa dhaabbannu jechuun deeggarsa taasisee fi namooti biraas akka deeggaraniif onnachiise. Rogeessi miidiyaa beekamaan Abdii Jabbaar Muhammad jedhamus akkas jechuun yaada isaa dhiyeesse. Namoonni tokko tokko daa'ima kana yuutubaroonni viidiyoo isaa waraabanii viyuus ittiin argatanii isa gatan yookiin hin gargaarre yaada jedhu akka waan gochaan akkasii mucaa miidhetti dubbatan. Garuu yaadni akkasii sirrii miti. Suni isa inni fayyadeen malee hin miine. Odoo namoonni akkasitti waraabanii miidiyaa irratti baasuu baatanii anaa fi atillee dandeettii isaa kana hin arginu turre. Ammayyuu hagana sagalee hin argatu ture. Yaada jedhuun qaba. Kanaafuu har'aa viyuu miidiyaa irraa kallattiin fayyadamaa ta'uu baatus qaroo akkasii miidiyaan wal barsiisuunuu dandeettii isaa uummatatti mul'isuunuu faayidaa oliiti jedheetiin yaada. Kuni fuula dura isaatiif carraa guddaa banuufii danda'a waan ta'eef koomiin akkasii sirrii miti jechuun yaada isaa ibsee namooti akka deeggaraniif dhiibbaa cimaa godhe. Rogeessi lafaa dhufuun Kananus Kaasaa Baayisaa jedhamu ammoo kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee fi Qondaala Kafaa'oo Jawaar Mohammadiif akkas jechuun waamicha dhiyeesseef. Namoonni lamaan armaan olii kun daa'ima ol adeemaa gargaaramaa jiru kana akka deeggaraniin waamichaa fi dhaamsa aantummaa dhaamaaf. Jalqaba irratti kabajamtuu Aadde Adaanech Abeebeetiif akkuma kanaan dura harki kee magaalaa Finfinnee keessatti namoota harka qalleeyyiif hiixachaa ture. Daa'ima waggaa 8 magaalaa hoolotaa funyaan Finfinnee jala taa'ee rakkatee bu'aa jiru akka qaqqabduun si gaafadha. Keessattuu mucaa kanaaf rakkoo mana jireenyaa akka furtuu fi carraa barnootaa akka mijeessituuf siifan dhaama. Kana yoo goote oolmaa laphee namoota hedduu qabbaneessuu fi hin banne nuuf oolta. Kan lammataa xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammadiif. Jawaar tarii gaafan kana barreessu namoonni akka foggoraa wayiitti fudhachuu malu. Ati hayyuu siyaasaa cimaadha. Hayyummaan kee immoo gaafa gara laafummaa fi birmannaa waliin wal unnatu caalatti hiika qabaata. Gidduu kana kitaabota keessa isteetiiwwan garaagaraatti akka eebbisaa jirtu argaa jirra. Nus kitaaba kee bitannee dubbifneerra. Hamma humna keenyaa si waliin hiriireerra. Ati immoo oolmaa nuuf ooli. Daa'ima rakkatee imimmaan harcaasaa jiru kanaaf qaqqabi. Yoo hayyama kee ta'e galii eebba kitaaba isteetii tokko gadi dhiisiifiitii hojii seenaa hojjedhu. Yoo sana gochuu baatte waan namoota siyaasaaf fakkeenya ta'u gargaarii nu agarsiisi. Dhumarrattis akkas jechuun xumure Kananus isin ajajuuf miti gochuu dandeessu jedhee waan amaneef ilma yookiin obboleessa keessan quxisuu Kananus Kaasaa Baayisaa irraa. Fuulli miidiyaa hawaasaa qubee elektirooniksii jedhamuun beekamus warreen birmannaa mucaa kanaa dafee owwaate keessaa isa tokko. Innis akkas jechuun yaada isaa ibse. Sanyii Hacaaluu gurbaa sammuu dinqii qabudha. Gurbaa ol adeemtuu kana bira dhaabbachuun harmeen isaa akka yaalamtu akkasumas hojii isaa cimee akka hojjetu jajjabeessuun gaariidha. Haalli itti jiru baay'ee garaa nama nyaata. Maaloo haa gargaarru jedhe. Rogeessi lafaa dhufuun kan biraas Abdachiis Abarraa akkas jechuun eegale. Kaleessa akkuma viidiyoo gurbaa kanaa gad lakkiseen dhaabbanni kaaritii firoo itichaa qarshii 200,000 akka kennamuuf koomentii kana barreesse. Akkuma viidiyoo kana argeen iskiriinshoot taasise nama kana waaqni isaa eebbisu har'a immoo namoonni hedduun gargaaraa jirtu argaa jirra ulfaadhaa rakkinaan arginaa jedhe. Abdachiis itti fufuunis akkas jedhe. Gurbaan qaxaleedha. Uumama isaan haasaan akka Dr. Gammachuu Magarsaati. Umurii isaa kanatti sammuun isaa kolfaa barachuu gammachuu fi burraaquu malee waa'ee dhiphina jireenyaa yaaduu fi yaadda'uun isaaf hin malu ture. Osoo akka garaa kootii yoona mana barumsaa dhuunfaa akka isa madaalutti barata. Mee firaa ol itichaa namoota baay'ee gargaartee si argaa jirras. Mee gurbaa kana akka iddoo guddaatti akka baratuuf haala mijeessii fi warreen gargaaraa jirtan waaqni iddoo bahetti dachaan isiniif haa guutu ulfaadhaa jechuun yaada isaa goolabe Abdachiis. Yeroo tokko aartistii Habtaamuu Lamuu mucaa kana istuudiyoo isaatti waamee afgaaffii babbareedaa waliin godhanii turan. Habtaamuu Lamuus waa'ee bareedina magaalaa Finfinnee yoo gaafatu mucaanis akkas jechuun deebiseef. Anaan kan dhibe
Waa'ee bareedinaa osoo hin taane biyyattiin humti sammuu qabdii jedhee gaaffiin deebiseef. Maaliif jette jedhee yoo gaafatus sammuma waan qabdu natti hin fakkaattu jechuun deebiseefii kofalchiise. Kanarraaf qindeessine asumatti xumuraa qophii biraan haga wal agarrutti nagaan tura.